duraan dursee ummata Oromoo jira jettu kabajamtoota jaalatamtoota keenya isiniin jenna leencan darbine nuuf. Maal darbita waan darbita nutti hima. Nuti umuminaamineeshin dhaggeeffadhu nuti makiinaa darbine leenciitii nyaata waan ta'eef leenciitii kana akka nyaachuun barbaannu waan ta'eef nuti makiinaa darbinee makiinaa kanaan deemtee bakka feete olii deemne nuti baazawwee akkasitti uummanni Oromoo hundi keessanuu konkolaachilootiin bakka gammadda. Meeshaa uummata keenya namicha akka nagaa kun nabira kan akkanatti fidi malee darbee naan jedhama makiinaa darbee naan jedhama makiinaa akkamiin darbita beeruun jijjiirri dubbii dhugaa qabadhu nutti akka kennatti waan toppi qabadhuti akkasitti kuma dhibba lamaa fi waan toppi qabadhu. Umuminaamineeshin yoo wal qabanyee irra wayyaa qabeetee wal kabajuun bareedaadha. Ani makiinaa tokkoo fi doqdoqqee yookiin matoo tokko gadhiise ilaal matoo jettee haguma luka isii biraan tartisan gadhiise sun ati deemiti jala laaliitii laali biro xaba namaa akkanumaan waan tuppi toppi kana dhageette. Ajaa'iba wallahi. Adeeru dhugaa himanii nutti akka kennatti ol bahii bakka jennu beekaa kan waan toppi irra jiru lakkoofsa tokko farratti yoo ilaalte umuminaamineeshin jette achi gubbaa teetti laal abbaan fedhe achi gonnuun boosu walaa daasbora walaa ajjii nafa achirra gannuun boosu jechuudha. Galte kuno injifannoo maaki irraan ale kuno injifatee gooni gale kuno injifatee gooni irraa xixiqqee haleele kuno makiinaan haleele jira doqdoqqeetti darbatuudhaan osoo umuminaamineeshin teettu waan toppi qabannee gamdee jira baga gammadde maakii keenya jennee jira. Umuminaamineeshin daangaa dabartee jirta amma baazawwee waan namaan beektu an uf qaqqabuu fi malee gaafsa wanni an darbe tiktookii fi waan bishaan keessa ol baatu san kajettu san qurxummii yeroon asii darbe mucatti akka waan an jaalala onnee kanatti darbeetti mucattiin wayyoo jette laal. Ajaa'iba gabbeetti bubimeeyye abbaa kannaqo obboota lama kennamu. Kanaan an jechuu barbaade haasaa akkanaallee hin fayyadamini waan namaallee hubadhuuti akkasitti laal gadhiifnee mucattii akka waan jaalala onnee kanatti darbini oh my god thank you oh my god galatooma thank you oh my god galatooma akkanuma jettu jidi qurxummii ani darbe mucattii qurxummiin ani itti darbe haasaa harkaa balleessee nama nanamu hababa onnee isiitti darbe siin jedha nama hababa haasaa harkaa balleessee galatooma oromoon ko galatooma jechuudha itti hufte jechuudha akkasitti laal hanga isa dhumaatti tabsiisuudhaan afaan irra baasee ofiillee galchiin afaan irra baasee afaan irra darbee warra hababaa si gadhiisu akka hababaan furga'ee isii bira bu'utti warra asi leenca gadhiisu akka leenca darbatee isii jala bu'utti akkasitti taphataa ture dhaabaa walaa irratti akkasitti dura baasuudhaan makiinaa kana yoo asii namni fidee jedhee an irraa butuudhaan lukuma isii jala bum matoorallee lukuma isii jala bum qurxummii luka isii jala achi darbee afaanumarra qofa naa baasu taphni akka namatti tolu osoo agarte umuminaamineeshin tapha haatar duhaa fi maarree minaamineeshiniin kun tokko hin jiru jechuudha tapha ajaa'ibaatti. Wallahi hinga obboota loo bareedamu. Ati gajeeru waan maali maal haasaa jiru Itoophiyaa fi Ameerikaa haasaa jiru si fakkaate ati kalaalta televizyiina irra laaltee tapha dhiyoo kanaa himaa jirtamu tapha geemi waa'ee irraa himaa jirta maal taate isa walii galaa yoo dhugaa dubbatan firoomi namaan batu jettu oromoon ati nama matoodhaan makiinaa kennu dhiisi nama hababaan takkatti irraan baane barbaadu beena barabbo obboota loo gara ganama ganamaan leessa mijiin jedhee galee gurgurdeemnan na dhukkubattee mataan gammarattee haftee jechuudha amma maqaa barbaada yookiin immoo beekamtii barbaada beekamtiin akkanaan sii kennamu jiru aarsaa gootee akka kennatti ifaajjee waan dalagde haqqatti footee waan toppi ira yoo baate malee akkanumaan mataa gammadatanii wanni namni onnaa jiru bakka illee hin jiru atillee kana hubachuu qabda obboottalli baga ganama hubachuu qabda walii galuu qabna dhugaadha moo sabni soba jedhu. Umuminaamineeshin baay'inee wal kabajuun bareedaadha beektee xabni amma asitti qoostee waan nyaata terminaamineeshin jettu kun bar xabaa nuti suuraa keenya itti kennee luka itti meelannee waan itti taane agamoo itti bullee itti taaptaabiin irriba itti dhabnee congratulation jechuudhaan congratulation jedhee sun walitti yoo qabamte leenca shanii jaha bituu fidanneen akkasitti taphadhee jira jedhee of herregaa jechuudha congratulation dhara dhibba caalii barreessee jira kun yoo walitti qabame horii guddaadha jechuudha akkana taphadha jedhee of herregaa addoomaa jiru. Obboottalli baroo ganama waa malee dhufee tarii nu harkaa baate hay oromoo jedha biyya ahmad amma kunoo akkana dhugaa baasan himata maa isin irraan baate akka isin irraan baane beekee jira bat osoo taabtaa illee jedhee fakkaatu koomentii taphatte koomentii bar aji jala wal ga'ee bar koomentii yoo jennu bar kan arrabaa qofa osoo kan jaalala qofa osoo hin taane kan arrabaan ni jira kan jibbaas ni jira ati keessan keessa kan jibbaa ta'uu osoo yookiin kan hinaaffa koomentii qabsaa yookiin koomentii taabtaa koomentii illee jedhara jedhee kijibe. Akkuma isin jettan obboottaa loo walii galame wal qabannaa meeqa nama kanarratti as deebinaa tapha kanarratti akkamii gammachuun
keessan ibsadhaa gammachuu akkamitti akka isinit dhagahame hordoftoota kabajamtoota keenyatti himaadhaa achiin goolabnaa jechuudha. Maasitti maree siyyuu amanaan jiru jette erga nayyuu amanaa ergan jiraanne maal goota kolfa kana immoo qawannaan siin kan aarii kolfaa jira dattu eegana manne wanni asitti immoo hin jiru oroo hordoftoota keetiitiin himaa wanni an gammade hedduu takkaan gammade hordoftoota keetiin himaa ati nana amantu nan beeku ati nana amantu waan ta'eef kanaafuu hordoftoonni kan kee congratulation baga gammaddanii akkasuma uummanni Oromoo hundi keessan baga gammaddanii baga irraan teessan qashtiin Oromoo sabboontuun ta'asii hababaa itti darbee qoma isii jalatti lafaan dha'e an obboleessa keessan obbo Uttaalloo barii kanamoo istuudiyoo haadha faatee ummu minaamineeshin irraayi obbo Uttaalloo barii kanamoo kan ergaa baga gammaddanii isiniif dabarse. Istuudiyoo haadha faatee ummu minaamineeshin irraa. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya hundi keessan walumaan baga gammannee isiniin jenna ergaan keenya har'aa kana fakkaataa qoosaa kana keessatti warri nu aartan yoo jiraattan dhiifama ikirtaa isiniin jenna akkasii galatoomaa horaa bulaa deebanaa yuutuub keenya Tulluu Show subscribe like share gochuudhaan. YouTube keenya Tulluu Show subscribe like share gochuudhaan nu tumsuu hin dandeessan isiniin jenna kabajamoo fi jaallatamoo uummata keenya. Horaa bulaa deebanaa. Horaa bulaa deebanaa akkasii na jala qabee. Horaa bulaa deebanaa baga gammannee baga gammaddan hundumti keessanuu isiniin jennee jirra. Nagayatti ma'assalaama. Ari na godha ani aareen beeku ari na godha ani loleen beeku loli na godha ani aareen beeku. Rigiriitii Oromoon. Dumarratti mirkaanii isa manaa godha dumarratti mirkaanii wallahi mirkaanii.